Eka man afaan koo dagadnamu. Seenaa Naguma isin ka maali waan bira. nagaan amma afaan baruu barbaachisaadha moo seenaa ofii baruu barbaachisaadha? Afaanis seenaanis baruun baay'ee das namadha. Lamaanuu barbaachisaadha. Jechuun maali afaan biyya kamuu yoo itti nama baratta garuu seenaanoo? Ana akka qoota Ay afaan osoo hin seenaa taane waaqa seenaa jiraa mire seenaa gilazabiit ofii keetirraa kaastee aga sabaa kan jiru baruun ummata seenaa ummataa baruun nama bareeda. ati dhaloonni keessa. Ya baaleedha. Eh? Baalee. Ijoollee baaleeti. Warra kana Maali fooloo ijoollee godhaa. follow Waasabii kontinuutii godhaa. Nabad. Akkam. Assalamualaikum. Jirta? Yeroo Nagaa keetii? dhagaa tokko. Jirta gaarii lama. Korbaadiin keetimoo kan namaati. Korbaadiin keetimoo kan namaati. Maa kan namaa profaayilii godhatamoo? Jechuun baay'inne Narra faara amma moolaa. maali hojiin kee hoo? Hojiin koo kanuma kaa. Eenyu sa'aatii kana biyya eegamu warra fangaluu kooyi. Bisi tanaaf dabba qara deebi'an jiran jettu osoo achi keessa hin taane bakka biraan deemee jira sanaaf malee achi keessa taa'amee akkamitti rafamaa? Yanoon beeku. Achi keessa taa'ee nama rafaa woy. Maa gadi qabii haasa'i kan hin beeku waan ta'eef barachuun barbaade. Naa kana wallaaltee na gaafatta. Nu fudhattanii abbaa jibbi. Nu Eh? fudhattanii. Maal fudhachuu? Ana fudhattanii achitti. Maaf dhiibna maa? Akka immoo hojiin. Hojiin badaa bareedaadha malee poostoo Walajjeessuun hin jiraa? baay'ee malee. Ana otoo achi keessa raaddeemmoon jalqabaa laafiidhuma na ajajuun ajjeesa maal jettu? Maaliif? Saba kooti waan inni iyyaanneef. Saba keetii maa akkamitti yaaduu dhiisaa? Amma isin warra sabaaf yaada jechuudha. Ame namni hundi tokko miti beektaa hunda akkasitti illee hin fudhatin. Ijoolleen babbareedduun baay'ee naamni ni jijjiirani beektaa tokko tokko malee kan akkas gochuudhaani waan hunda gochuudha hin qaban. Haa ta'u akka mataa keetiitti. Akka mataa keetii? Haa ta'u akka mataa keetiitti yaaddaa. Nan yaadama maaliif nama yaadne nama yaaduun koo waanuma jiru beektaa. Waan tokko adda baafachuu qabda gaafa achi keessa seentu waan tokko adda baafattee deemuu qabda malee waan hin taane gara hin taane deemuu hin qabdu beektaa. Waggaa meeqa amma achi keessaati? Waggaa 3 reefin gaa baay'een turre beektaa. Amma waan achi keessa dhugaa faayidaa isaa adda baaftee barteettaa? Nan beeka sirriitti faayidaa illee. Wanti jedhe tokko hin jiraa? Wanti naa galee tokko baay'ee beektaa Ahmad fuuldura kee hin beektu amma waa'ee makalaakaa kana keessatti beektaa. Fuuldura kee waan itti deemuu qabaattu hin beektu jireenya kee beektaa wanti rakkoo ta'e. Amma fakkeenyaa namni hojjetatee buluu danda'a waan adda addaa namni warrallee fuuchuu danda'a miti. Waan akkasii waan hin jirreef amma tokko sitti dhaga'ama beektaa miira tokko keessa seensita beektaa wanta akkasii. Akkamitti? Akkamitti jette? Achi keessa turuu dandeessa ka dhimee kee kunoo agartu. Jechuun kun dhimma dhuunfaati. Warra fuuchuun sinaa jechuun kun dhimma dhuunfaati yookaan dhimma jireenya ofii yookaan dhimma fooniiti.
Saba kanaafuu wanti si yaaddoon hin jiraachi keessa teessanii sabni Oromoo kun akkanatti dhumaara akkanatti du'aara akkanatti ajjeefamaara saba kanaan maal gochuu qabna sabni kun maal argachuu qaba maal dhabee jira maaliif du'aa jira maaliif hidhamaa jira maal ajjeefamaa jira uummata naannoo Oromiyaa kana keessaa qabamee akka Itoophiyaatti hidhamaa jiru uummata mana Harargee keessa mana Harargee jiru Wallagga keessa mana hidhaa jiru Shawaa keessa mana hidhaa jiru waan akkasiitti yaaddanii beektu guyyaa tokko Oromoon kun maal balleessee hidhamaa jira maal balleessee ajjeefamaa jira otoo manni Oromoo kun mana hidhaa keessa guutee jira isaa maali beektu? Hin beekna Amadama fakkeenya Wallaggaan keessas baay'inaan ture hin jira. Uummanni Wallaggaa amma fakkeenya warri rabshaa kaasan warri isin fakkaatanii fakkeenya uummata Saamaaranu akkasin barbaadan hin beekna jarallee jechuudha. Uummata akka jarri rabba shaaroon akka jarri yeeqaaran argaa jirra maaliif iyyuu. Maaf itti dawwaltu singiloonni ittiin dawwalinaa singiloonni ittiin dawwalinaa biyyoo daqiiqaa tokko. Sanaafuu jechuudha. Warri isin fakkeenya baay'inaan isin fakkaatanii baay'ee uummata dararaan baay'ee jira argaa jirra ija keenya. Jarri sun siif maal ta'u amma koo jarumti uummata Oromootiif qabsaa'e kun siif. Anaaf akka obboleessa kiyya maa nan beeka kana amme. Maal amma meeshaa fudhattee durfaaftee ajjeesaan jirtu otoo argite. Meeshaa? Durfaaftee ajjeesaan jirtu hin ajjeeftu otoo argite. Jarammoo amma fakkeenya nama tokko gaafa inni akkasii gochuu deemu nama baay'ee nu bira jirani amma amantii amanuu baatte ijoolleen baay'ee. Maaf irratti dawwaltu ammas maaf irratti dawwaltu warri dawwalta. Ijoollee nama fakkeenya amme. Warra nagaa jaraatiin dhufanii nu bira wanni ta'anii wanti nuyi akkas jennee akkas mana xunnee miira keessa galchinee akkas wanti nu dararre wayiin jiru. Nagaadhaan maal goota waliin nyaatanii waliin dhugdanii moo wal boojitanii moo harka kennatanii? Nagaa isaatiin dhufanii harka kennatanii nama meeqan baay'ee nu bira jiranii. Maaliif harka kennatan? Kaleessa maal dhabanii ba'an har'a immoo maaliif harka kennatan? Maaliif harka kennan isin jedhan? Jarri moo gaafa yaadan beektaa? Namni gaafa achi keessaa bahu miira waan arge dubbachuu danda'a beektaa faayidaan qabu naamni waan tokko dubbachuu danda'a beektaa. Waraanni bilisummaa Oromoo kaleessa harka kennatee jiru harka harka kennatee jiru warruma kaleessa mootummaan argate sanatti harka kennate illee malee waraanni bilisummaa Oromoo kaleessa waan nabee bahe qaba har'allee waan nabee qabsaa'u qaba waan isa baasetu jira. Sana addan sii baasa maamme. San dhugaan dhugaatti warra qabsaa'u osoo hin taane Oroma shiftaa naamni ganda keessa deemanii uummata dararaa jiran kana uummanni akkatti waa nyaatan dhaban kana. Oromoon shiftaan qabdu beeki. Laa amme isa adda baafachuu qabda bar warri isin fakkaatanii uummata daraaran baay'ee jira maal ija keenyaan argaa jirra. Jaano. Jaan. Koi mada kami. Leel siif illee ta'u. Gaaffii akkamii wal gaafachaa turtan mee Abdurrahmaan wajjin? Nagaa jira. Maal akkumatti dhagaa turte sanaafi? Amma reefuun dhufaa jira beeku. Sila si jala bee galeetanii nasiisuu dindaa hin deemee reefuun deebi'aa jira. Waa'ee saba kana maaliif yaadaattanidha? Maal silayyuu beeku sabaaf isaan maal yaadu bu'aa maaliitu isaaf yaadu bu'aa isaan sabaaf yaadan silayyuu walitti dhufanii har'a naannoo kamitti bobbaana naannoo kamii gibira fuuna naannoo kamiitu sa'a namaa lakkuuf irratti maallaqa fuuna kan yaadaa jiran malee waan bira maal haasa'u. Waan haasa'an qabu. Isintu nu bira jira maaltu nu bira jira waraanni bilisummaa Oromoo eessa diina bukkee dhaqebboo dirree nuyiif isin waliif maali dhaabbe obbolaa galoo afaan Oromoo dubbanna sii galee atis Oromoo annis Oromoo kaleessa gadda waliin dhaadachaa turre waliin sirbaa turre waliin arrabsamaa turre waliin hidhamaa turre waliin tumamaa turre nama meeqatu si biraa du'ee beekana ana biraa nama meeqatu du'ee beekaa jechuudha Oromummaa keenyaaf du'aa turre kaleessa gadda yoo jechuudha har'a immoo kaayyoo fakkeenya keenya gara ta'eetu
hamuusi walitti baanneetu wal dhukaasaa jirra, wal ajjeesaa jirra. Siigalee lubbuu jiraan qabeetu wal kaffachiisaa jirra. Isa kanaatiif yoo har'a beeki waraana mootummaa yoo ta'e bu'aa jeebneetu ofii keenyaatu maatii isaaniitti himaa jirra beeki waan gosa golbachuudhaaf siigalee har'a nama si bukkee aduu maatii isaatti himaa jirta. Oromoon aadaa qaba hirmiitu faachaan hin jirtu jechuudha. Bilbila kiisii kee keessaa fuuneetu maatii itti bilbilee itti himaa jira nutu. Dhugaa kostimuudhaaf jechuudha. Tokkummaa akkamii qabdu? Biyya kamiitiif deemaa jirtu? Biyya kamiin ijaaruu deemaa jirtu? Oromoo taatee sabaaf sablammootaa walitti funaanamtanii achitti beekati Oromoo taatee achi keetti gaaffii tokko gaafachuu hin dandeessa. Hooggansi dhaqee si ajjeesaan jiru ofii keetti boolla qotattaa jechuudha. Boolla keessatti awwaalamtu. Hin beekna beekta garummaa isin keessa jirtan. Garuu kan awwaallattanii kaatanii waan waraana bilisummaa Oromoo maaloo isin muunuu bukkee jira maal ta'aa jira hin qeeqin waraana bilisummaa Oromoo hin qeeqta yoo ta'e kaleessa gadda seenaa isaa waraana bilisummaa Oromoo beeku hundaa'uunsa har'a miti 1973 seenaa sana hunduma isaa beekiti achees bayiti qeeqaa jirta yoo ta'e. Laa fincille. Ayyee. Haasaa baramma haasaa nama dhugaatti qabsaa osoo hin taane. Ayyee. Warri shiftaan amma isin fakkaatanii ganda keessan deemanii uummata baay'inaan dararaan hin jiran moo jiran jettee yaaddaa takka keetti. Naannoo kamitti argite mee fakkeenya Wallagga keessan ture jechaa jirtame Wallagga keessa naannoo kam turte naannoo kamitti argaa turte ani Wallaggaan jedhama. Naannoo baay'inaan naannoo Muggii Abbaa Jaarraa bakka baay'ee naannoo Wallaggaa keessa naanneen jira. Muggii Abbaa Jaarraa godina Qallee Wallaggaa Dambidolloo jala jechuudha. Dambidolloo keessa illee ture bakka. Dambidolloo keessa naannoo kamitti? Fayyaa sanan beeka Maaxaa Taabor jedhii dhaggeeffadhu Maaxaa Taabor Dullii jedhii karaa garsiitiin gara Eeshorra jedhii siigalee Walloo Corristuu jedhii Guutee jedhii Dambidolloo jala fayyaa isaayyuu nan beeka waraanummaatti achi keessa socho'aan ture. Illeen fayyaa isaatti socho'aan ture. Achi kallattii kamitti ture maqaan isaanii eenyu fa'aa dhageesse uummata Oromoo achitti hin saamamne jedhee dhaggeeffadhu uummata Oromoo hin saamamne jedhee achitti waraana bilisummaa Oromoo qeequ argee hin beeku. Lafa sana bosona naanan ture. Isa kanaatiif mee naannoo kamitti uummanni Oromoo dhufeetu iyyate? Qaama mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo isa kam dhufee iyyate? Naannoo kamii naannochi immoo? Fincille osoo isin jirtan uummanni Oromoo akkamitti iyyachuu danda'a? Qoy akkati yaaddutti barra uummanni Oromoo bishaan tokko gaafa nu dheebonnee nu kennu maa kennitan jedhanii kanuudha nullee hin jirani barra maa kennitanidha bishaan maal uummanni yoo bishaan namaa kenna akkam ta'a qoy? Amma waa'ee bishaanii dhiisati naannoo inni itti uummanni Oromoo inni nu fakkaatu suni naannoo inni itti godina Qallee Wallaggaa jira Dambidolloo jira lafa inni itti uummata Oromoo saame sana duwwaanaa fi miisiin ergaa qabatamaa wajjin lafa canan beekaan siin jedhe Abbaa Jaarraa Maaxaa Taabor Dalloo Dullii dhaggeeffadhu Shebelii hanga Yaarerii hunda isaayyuu nan beeka lafa sana jechuudha. Isa kanaati naannootti qofa natti himi. Amma Yaarerii fakkeenya mana tokko seeneen ture nugaa kiyyatti ilaal mana tokko mana waa nyaachuu manaamanii bakka nu waamanii bakka. Dhageessa. Abdurrahman. Way inni nagaa. Ayi maji. Oromoon kun miidhamaa jiru haasaa gabaabaa ammaati Oromoon kun miidhamaa jiru dhuguma dhibbatti Oromoon kun rakkachaa jiru miidhamaa jiru waraana mootummaatiin uummanni kun rakkifamaa jiru milishaa gaddaatiin Ame rakkachaa jira san nan beeka akka yaada kootti nan beeka akka Oromoon baay'inaan rakkataa jiru. Eechi maaliif ati Oromoo kana filattee gadi hin baane erga hidhattee baate maaliif hidhattee waraana bilisummaa Oromootti dabalamte yookaan akka Mustafaa Hussein maaliif wareegama kaffaltee gumaa hin baafne uummata Oromooti akkama. Injira san illee akka qaba malee maammee beekta amma fakkeenya amma akkuma siin jedhaaru kana uummata ammoo uummanni akka sana akkasini warra shiftaa kanallee barbaadamu hin beekne amma isin warra jedhaan jiru ammallee beektaa. Ati amma kam Oromoodha? Ati kun maqaadhaan Oromoo demoo seenaa Oromoo beektamoo waa'ee Oromoo beektamoo eenyummaa Oromoo beektaa? Hin beeka maalummaa Oromoolee. Maal ati gosti kee Oromoo keessa? Gosti kee maal Oromoo keessa? Kana kunu gaafatti baanii badu. Maal itti beekaree beeki hiddalatiinsa uummata Oromoo yuun beeku beektamti hundeema uummata Oromoo hiddalatiinsa Oromoo eessatti dhalate Oromoon ilmaa meeqa qabatu jettee gaafattee hin beekani. Qawwee dhukaasummaa Oromoo deebiin waraana bilisummaa Oromoo akkas beektee lafa sana dhugaa bistuu dubbachuu waggaa lama kee ture lafa sana 2013 lafa sana keessan ture siigalee
naannoo sana kanumti ummaticha kanumti barsiisaa ture nuyiidha. Sun naannoo beekasii galee har'a jechuudha. Rakkoo jiru hunduma isaayyuu nuu bilbila. Har'a garuu hin jiru. Isa kanaatiif ofumaa waca beektaa. Isa ijoolleen fakkaadhaaf diisa harka gandataa turte iyyuu waraana bilisummaa Oromootu nagaan dhufanyedha beektaa. Warra kaleessa dheen gadda isaan of isaaniiti nutti ergantu iccitiin isaan kaleessa dheen gadda deemaniif sun saaxilame jennaan deemanii har'a immoo tarkaanfii gaafa irratti fudhachuuf hin. Jaala kana fooloo godhaa hundi keessan fooloo naa godhaa hundi keessan fooloo godhame gadi qabaa fooloo godhaa. Fooloo godhaa gadi qabaate. Fooloo godhaa. Kichu. 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 Kichu mai turraa kai. Yo. Akkami. Nagaa dagalata uumaatu akkamisin? Nagaadhaa. Nagaadhaati. Nagaa dhugaamtuun hin jirtu galata isaan jajjabaan akkamire? Nagaadha dhugaa. Ahimadi. Abee. Inta gaayeli been jiru beektaa jalaan immoo qabsoon kara laayif isin seene jiru qabsoo jechuun abboo beeke orummaa kee dubbachuudha beeke qabsoon qawwee dhukaasuutii miti kan dirreerra dhaabannes qawwee dhukaasaa jirra. Wanni itti fakkaatamoo qabsoon kallattii barbaadeen qabsaa'ama qabsoon abboo wanti guddaan orummaa kee baruu orummaa kee dhaadachuudha. Namni raddan irratti bee maqaa Oromoof orummaa ta'aa isa wayyuu beeke wareegama kaffalaa jira uummata Oromoo. Bakkeetti yaadina. Dhaggeeffatu nama seenaa isaan beekne jira nama eenyummaa isaan beekne jira nama Oromoo ta'uuf Oromummaa isaan beeknetu jira beektaa dhala caalaan isaa ana Oromoo dalma abbaa gadaatiidha garuu abbaan gadaa jedhan sun sirna isaaniitti jiramu abbaa gadaatu lafa jira amma otoo ilaalle. Kana kaaboo namati ara waraana bilisummaa Oromoo chee deebi'ee waraana bilisummaa Oromoo qeequun beeku uummata Oromoo qeequu dabboo waraana bilisummaa Oromoo qofa isaatti maal qaba uummata Oromootu waraanichi kan sabaatti. Sabicharra hooggansi isaa uummata Oromootiyyuu sarkaa nyaatee isarraa dhugaadha. Riqicha uummata Oromooti waraana bilisummaa Oromoo qeequudhaaf ati bosee naa kaleessa dheen gadda elemoo qilxuu harraa kaasiiti qotuuti sana hunduma isaa kaasiiti nu qeeqi jechuudha. 1973 kaasi maqaa baa'u waboo yeroo itti hundaa'e sana hunduma isaa kaasiiti qotuuti waraana bilisummaa Oromoo qeeqi malee callistee hidda latiinsa uummata Oromoo hin beektu maal waraana bilisummaa Oromoo qeeqi tabbo waraana bilisummaa Oromoo jechuun kan maqaa uummata Oromooti narra waarsa kaffalaa wareegama kaffalaa jirudha. Beeki bulbul jiraan qabne kan sabichaaf laachaa jiru jaalatanii jibbitanii jechuudha. Kan nu jaallatuufis hin wareegamne kan nu jaallanneefis hin wareegamne. Hidda latiinsa yookiin inni Oromoo ta'ee jennaan waan biraatiin miti abboo. Kana hunduma isaa yoo hin beektu ta'e immoo seenaa kana gadda sana hin beektu yoo ta'e immoo hara nu qeeqaa isin daawwitii keenya isin keessatti of ilaalla. Isa kanaaf xaxabadhaa kichoon kun ansila jaalansee garuu seen jaalamiti. Ahimadi. Deeggartuun. Kechu. Ini Turki dah. Turki kan umat terjasa. Turki umat terjasa. Ini
أهلا محمد فاروق لول ساعتي كان هذا مو تاجر صدقاك صدقاك يلو يتوركي ድላምጣው እንደ አህመድ ድላምጣው እንደ ጁዲ ሄሎ ሄሎ ነጋሙ ጅርታ አካመት የሎት ሄሎ አህመድ ቪዲዮ በለድሜ አህመድ አከም ቪዲዮ በለዱ አናሞ አነ ያተም ቪዲዮ በለዱ ሱማ ቪዲዮ ማነ ሰርግ ይዘንጀራ ቪዲዮ እንትን አኩማ ወላ ባታ ማነ ሰርግ ወላ ጋታው ምን ረ ጉዲያቲ ሬቴኞ ፍተር ታንተ ሬን ከኛ በና ሬን ጋር አወራ ሬ ማነ ሰርግ ይገዛ ሬን ጉጅ አተና አተል በጥባታ ማነ ሰርግ ይገኛ ማልፉት ሬ ማነ ሰርግ ይገዛ መተደም ያከን ሬ ሰርግ ይደምተ መተደም ያከን ሬ ወፍተኒ ማነ ሰርግ ይደምተ ነው ሌንጨ ካኔ እኔ ሌንጨ ድሮ ካለ ቪዲዮ በነዱ እንጂ ቪዲዮ በነዱ ኔትወርክ ዚዲ ሲ ሄሎ መገና ከዛ ከነፋቶ ሆላይ ጋዩ ሆላቶ ሆላይ ገስልማይ ቆሻል አብረሽ ዲባጀቴ ሀቱ ምናም በቃ ሀቱ አራከከ ሰነ ወላ ነማ ወፈ ደበርሳን ጅሩ ገንደ ከሳ ወላ ወፈ መነ ሰርጊት እንዲዋን ጅሩ መታ ወላ ወፈ መነ ሰርጊት ቆትዩ ወላላ ደማ ከቲ ከና ካቀምና ከና አጀሱ ደሲታ ዲቃላ ini kun gadi bai mala fana marifa barre ta ko ጓደኛ የለሽም አንተ አለ ጓደኛ የት ነው እየው አባቴ አቤት ሰላም ነው አባት ፒስ እንዴት ነው ደህና ነህ ፎሎ አስደርገኝ ደህና ፒስ ነው አልহামዱሊላህ ደህና ነኝ አንተ እንዴት ነው አለው አንተ ፋኖ ነው የአማራ ወታደር
ፋኖ ነው? እንዴት አየው? ዋርኒንግ ይሰጣል። እንዴት ነው አንተ? አለው የት ነው አንተ? እዛ ቦታ ነው አለ። የት አንተ? ወደዛ ወደ ፍንፍኔ አልመጣም ገና ነው? ባህር ዳር ምናምን? ባህር ዳር ነው ገና፣ ፍንፍኔ የለም ገና ይመጣል። አልመጣም እንዴ? ይመጣል ገና። ኧረ ችግር የለም በርታ። የአብይ ወታደር መጣ እዛ ቦታ መጥቶ ግን አፈርደች በልቶ ሂዷል። ወላሂ ባህር ዳር ነው ያለው እሱ። ብዙ ሰው አለ እዛ ባህር ዳር አለ፣ ሌላ ቦታ የለም። ብዙ አለ እዛ። የአንተ ቦታ አልመጣም እንዴ? ብዙ ወታደር መጣ እዛ። ብዙ ወታደር መጣ እዛ ቦታ ባህር ዳር። አዎ መጥቷል። ኦሮሞ ብዙ ነው አይደል? ኦሮሞ ብዙ ነው። አማራና ኦሮሞ ብዙ ነው። አንተ አማራ የአብይ ወታደር አለ። አማራ የኢትዮጵያ ወታደር አለ። አማራ አለ እዛ ቦታ አለ። አማራና ኦሮሞ ብዛት አለ። አማራ የአብይ ተላላኪ አለው እንዴ? አለ ብዙ ነው። አቤት አለ። እንዴት ነው? አማን ነው። ቅድም የሞከርኩት ይሆናል። ታብታቢፍ ኮፕሊንግ ወራ ማለት ታብታቢፍ ኮፕሊንግ ወራ እንዴ? ከሰም ታብታቢፍ ኮፕሊንግ ወራ የት ነው ያለው አንተ? ወደ ጀልዱ ምናምን የሚባል አካባቢ ነው። ወደ ወለጋ ነው አንተ? አምቦ አካባቢ ነው። አምቦ? አዎ። አንዱ አምቦ ጀልዱ ምናምን ባል አካባቢ ወደዛ አውቃለሁ እኔ። ወላሂ ግን እንትኑ ገብቶ ነበረ። ተናገር ሰውዬ። ሄሎ እኔ ማለትም ዘመን ሰጠኝ ዘመን ሰጠኝ ተመስገን እንዴት ናችሁ? አፍረን ስለማንነው አወሩ ዘማን በዛው ነው አላችሁ ኦሮምኛ ነገዛ አንተ ኦሮምኛ አልችልም። አንተ ኦሮምኛ ይረና ወይ አንተ ነው ቪዲዮ ታበለው ቪዲዮ አስወጣ ቪዲዮ ይሻላል። አዎ እሱ ይሻላል። እሺ ቪዲዮ ክፈት። እሺ ቪዲዮ ልውጣ። ቆይ አንዴ። እሺ አንተ ፋኖ ነው ወይ ኢትዮጵያ ወታደር? ኧረ እኔ ንጹህ የኢትዮጵያ ወታደር ነኝ። እናንተ ናችሁ እንጂ ፋኖ እና ሸኔ። እሺ አሰባለ አቦ እናትህ ትበዳ ቦርኮ ትሞታለህ። ስድብ ጥሩ አይደለም። ትሞታለህ። እናትህ ልብዳ ፋራ መሆን እኮ ስድብ ነው። ገና እንደገባሁት ይሳደባል። ቀስ ብለህ ጠብቅ፣ እናወራለን። እናት ትሞታለህ ትላለህ እንዴ? አንተ ታዲያ ቅቤ እየቀባኝ ነው። ስማኝማ መጀመሪያ ነገሩን አንተና ያመጣው የወታደር ባህር ዳር ብቻ ነው ያለ ያልከው? ባህር ዳር ብቻ ነው ያለው። ሌላ የት አባለ ታዲያ?
የት አለ ሌላ? አሁን አንተ ጉርጋድ ውስጥ ሆነ ነው የምታወራው። ስለዚህ አታውቅም የት እንዳለ የትም የለም። ያለ ባህር ዳር ሌላ ቦታ የለም። አማራ ክልል ወታደር የሌለበት አለ ደግሞ ምን አድርገህ ነው አባርናቸው ተመልሷል የምትለው? በማርያም ወታደር አባርናቸው ፈርጥጦ ጠፋ ነው ያልከው ቅድም። ወይንት ላይ አፈርድች በልታ አልተመለስክም። እቺ አፈርድች አንተ አብልተህ ታዲያ ማን ነው አንተ? ለነገሩ እናንተ መከረኛ እግረኛ ይውጣ እንጂ እናንተ አትወጡም። ታውቃለህ አይደል? እኛን ስለማጠኛ መጡ ሲባል እኮ ገደል ስለመገቡ ነው። እናንተ መከረኛ እግረኛ ይግባ እንጂ እናንተ የት